boqonnaa lama uummataa fi sochiilee hawaas dinagdee. Waa'ee boqonnaa lamaa kanarratti waa'ee maalii akka barannu, uummattoonni addunyaa hundi aadaa fi eenyummaa mataa isaanii ni qabu. Aadaan eenyummaa saba tokkoo kan ibsudha. Caaccuulee aadaa keessatti kanneen akka afaan, amantii fi haala jireenyaa hawaasaa fa'aadha. Waa'ee aadaa kanarratti aadaan maalidha? Eenyummaa saba tokkoo kan ibsudha. Aadaan eenyummaa saba tokkoo ibsa. Aadaa kana keessa immoo afaan aadaa kana keessa jira. Caaccuulee aadaadha jechuudha afaan. Kanaafiyyuu caaccuuleen aadaa afaan, amantii fi haala jireenyaa hawaasaa fi kanneen fa'aa. Akka waliigalaatti sochiileen diinagdee sadarkaa sadiitti qoodamu. Isaanis sochiilee diinagdee sadarkaa tokkoffaa, sochiilee diinagdee sadarkaa lammaffaa fi sochiilee diinagdee sadarkaa sadaffaadha. Boqonnaa kana keessattis waa'ee sochiilee diinagdee kana ni barannaa jechuudha. Maal akka isaan ta'anii jalqaba irratti 2.1 garaagarummaa aadaa fi jijjiirama isaa jedha. Aadaan maalidha? Aadaan ogummaa haala jiruuf jireenyaa, beekumsaa fi muuxannoo dhalli namaa qabudha. Aadaa jechuun maal jechuudha? Ogummaadha, haala jiruuf jireenyaadha, beekumsadha, muuxannoodhas. Muuxannoo dhalli namaa qabudha. Uummattoonni addunyaa hundi aadaa fi eenyummaa mataa isaanii ni qabu. Uummattoonni addunyaa kun biyyaa biyyatti aadaan adda addaa jira. Biyyoonni akka Itoophiyaa fakkeenyaaf fudhannee Naayijeeriyaa, Indooneeziyaa fi kan kana fakkaatan aadaa sabaa fi sablammii hedduu qabaachuun beekamu. Fakkeenyaaf Itoophiyaa yoo fudhanne aadaan Itoophiyaa keessa fakkeenyaaf aadaan kan Oromoo jira. Kan Oromoo keessa immoo aadaan kan naannoo Gujii jira, naannoo Wallaggaa jira. Akka kanatti kan qoodamudha. Fakkeenyaaf aadaan naannoo uummata Beenishaangul jira, kan Affaar jira, kan Amaaraa jira. Akka kanatti qoqqoodamaa jechuudha aadaan. Naayijeeriyaanis Indooneeziyaanis aadaa sabaa fi sablammii hedduu qabaachuun beekamu jechuudha. Aadaan eenyummaa saba tokkoo kan ibsu yoo ta'u, kan walirraa baratamuu fi fudhatamudha. Aadaan kun eenyummaa saba sanaa ni ibsa. Aadamti kun immoo walirraa baratamuu ni danda'a, walirraas fudhatamuu ni danda'a. Garaagarummaan aadaa jiraachuun beekumsaa fi muuxannoo hedduu uummanni addunyaa akka walirraa barataniif gargaara. Garaagarummaan aadaa jiraachuun kun maal fayyada? Beekumsaa fi muuxannoo adda addaa walirraa qooddachuuf yookiin walirraa barachuuf ni gargaara. Dagaagina aadaa uummataa. Dhalli namaa bineeldota biraa irraa adda bahee wantoota jireenyaaf isa barbaachisan kalaquu kan eegale bara kam keessa? Bara dhagaa keessadha jechuudha. Bara dhagaa jedhamee kan waamamu kana keessa wantoota isa jireenyaaf barbaachisan adda addaa kalaquudhaan bineeldota adda addaa irraa adda kan bahee jechuudha. Bara qaroominaa dhagaa kan jennus yeroo ilmi namaa meeshaalee adda addaa isa barbaachisan dhagaa irraa hojjechaa turedha. Bara qaroomina dhagaa jechuun maal jechuudha? Bara ilmi namaa kun meeshaa adda addaa dhagaa irraa hojjechaa turedha. Akkuma kutaa torbatti barattani jalqaba wantoota adda addaa maalirraa hojjetaa ture jedhama? Dhagaa irraa. Fakkeenyaaf wantoota adda addaa qaluudhaaf dhagaa irraa kan fayyadamaa ture. Hojii adda addaa hojjechuuf dhagaatiin fayyadamaa ture. Kanaafiyyuu barri kun bara dhagaa jedhamee ni beekama jechuudha. Barri seenaa kuni naannoo waggoota miiliyoona 2.5 hanga 5,000 kan turedha. Baroonni dhagaa kunneenis bara gurguddoo sadiitti qoodamu. Waggoota miiliyoona 2.5 hanga 5,000 keessa kan jiran kuni baroota dhagaa jedhamanii kan waamaman kun bakka meeqatti qoodamu? Bakka gurguddoo sadiitti qoodamu. Isaanis bara dhagaa durii, bara dhagaa giddugaleessaa fi bara dhagaa haarawaa jedhamuun beekamu. Dhagaatti fayyadamuun kun akka bara industirii dhagaa jedhamu taasiseera.
Gara biraatiin barri kun maqaa bara warraaqsaa aadaa dhala namaa jedhamees ni beekama. Bara kana dhagaa fayyadamanii kun barri dhagaatti fayyadaman kuni bara industirii dhagaa akka jedhamus taasiseera. Dhalli namaa baroota dhagaa sadeen keessatti aadaa fi dandeettii adda addaa dagaagfateera. Akka arkiiloojistonnii fi hayyoonni seenaa ibsanitti aadaan dhala namaa dagaaguu kan eegale baroota kanneen keessadha. Egaa dhalli namaa baroota dhagaa sadeen kana keessatti aadaa fi dandeettii adda addaa cimsateera jechuudha. Kanaaf akka arkiiloojistonni hayyoonni adda addaa seenaa ibsanittis dagaaguu aadaan dhala namaa kun dagaaguu kan eegale baroota dhagaa sadeen kana keessattidha jechuudha. Haaluma kanaan bara dhagaa durii yookiin barri dhagaa durii kun yeroon isaa waggoota miiliyoona 2.5 hanga 200,000 gidduutti kan argamudha jechuudha. Bara kana keessatti meeshaalee adda addaa dhagaa jabaataa irraa hojjechuu danda'aniiru. Meeshaaleen kunniinis ciccimoo waan ta'aniif lafee cabsuu fi muka muruu ni danda'u. Yeroo durii akka ammaa wantoonni adda addaa muka muruu fi wantoota adda addaa hojjechuuf kan nu fayyadu hin jiru ture jechuudha. Kanaaf maal fayyadamu ture yeroo sanatti meeshaa kana dhagaa kana fayyadamanii maal hojjetu lafee adda addaa cabsuu akkasuma muka muruus kan hojjetan dhagaatiin jechuudha. Dabalataanis foon muruuf muka bocuu fi qaruu kuduraa fi muduraa yookiin firii adda addaa ittiin kukkutuuf ittiin tajaajilamaniiru. Egaa wantoota muka kana bocuudhaaf yookiin qaruudhaaf foon muruudhaaf kuduraa fi muduraa adda addaa firii adda addaa ittiin kukkutuufis dhagaa fayyadamu ture jechuudha. Kanaan alatti dandeettiiwwan akka ibiddaan fayyadamuu, dubbachuu danda'uu, gogaa irraa uffata hojjechuu fi holqa keessa jiraachuu eegalaniiru. Bara kanatti ibiddaan wantoota adda addaa bilcheessuu fayyadamuu akkasuma immoo dubbachuu danda'uu gogaa irraa uffata hojjechuu gogaa bineeldota yookiin bineensota adda addaa irraa uffata hojjetachuudhaan holqa keessa jiraachuudhaan wantoota akkasii eegalaniiru jechuudha. Bara kana keessatti holqa akka manaatti keessa jiraatanis halluu fi bobboca adda addaatiin bareechuu eegalan. Holqa kan keessa jiraatan kana keessa maal godhu jechuudha, babbareechachuun halluu adda addaa gochuudhaan babbareechachuu eegalaniiru turan jechuudha. Amantiinis yeroo kana akka eegale yaadama. Kanaaf barri dhagaa jalqabaa kun bu'uura dagaagina ogummaa fi aadaati jechuudha. Barri dhagaa inni itti aanu bara dhagaa giddugaleessaati. Bara dhagaa giddugaleessaa kan jennu kun barri isaa bara 200 hanga 40 gidduu kan jirudha jechuudha. Yeroo kanatti dhalli namaa dagaagina aadaa itti fufsiisuun kalaqa adda addaa raawwateera. Yeroo kana keessatti kalaqaaleen adda addaa raawwatamaniiru jechuudha. Beekumsaa fi kalaqa baroota kanneen keessatti qooda guddaa qabanis kan akka bineensotaa fi biqilootaa ofitti madaqsuudha jechuudha. Yeroo kana keessatti namoonni yeroo sana turan maal gochaa turanii bineensota adda addaa akkasuma biqiloota ofitti madaqsuudha. Yeroo kana keessatti dhalli namaa bineensota bosonaa keessaa saree ofitti madaqsuun jiraachuu eegale. Yeroo kana keessatti saree bineensa bosonaa turte ofitti madaqsuudhaan wajjin jiraachuu eegale jechuudha. Biqiloota adda addaatis bosona keessaa guuruun naannoo holqa jiraatutti facaasuun itti fayyadamuu danda'eera. Yeroo kana keessatti bara dhagaa giddugaleessaa jedhamu kana keessatti egaa biqilootni adda addaa bosona keessatti biqilu ture. Biqiltoota achitti bosona keessatti biqilan kana maal godhe achi guuruudhaan naannoo iddoo jiraatu yookiin holqa sanatti naannoo sanatti facaasuun itti fayyadamuu danda'eera jechuudha. Haa ta'u malee sadarkaa olaanaadhaan bineensotaa fi biqiloota madaqsuu kan danda'e bara dhagaa haarawaa keessa kan itti aanu bara dhagaa haarawaa jechuudha. Suphee irraa meeshaalee adda addaatiin bilcheessuu fi affeeluu tajaajilan hojjechuu kan eegales barootuma kanneen keessa. Egaa bara kana keessa suphee fayyadamuudhaan suphee irraa wantoota adda addaa bilcheessuuf yookiin affeeluudhaaf
akka itti fayyadamaa turan ibsaa jechuudha. Kan itti aanu bara dhagaa haarawaa kan jennudha. Bara dhagaa haarawaa kan jennu kun bara kana keessatti maal gochaa turanii? Bara 40 hanga bara 50 gidduudha barri kuni. Bara kana keessatti dhalli namaa dagaagina ogummaa fi aadaa jireenya ammayyaatiif bu'uura kan ta'an dagaagseera. Aadaa, ogummaa fi dandeettii baroota dhagaa lamaan darban keessatti dagaagse daran cimsuuf bifa haaraan jireenyaaf mijeesseera. Egaa bara dhagaa haarawaa kan jennu kana keessatti wantoota adda addaa, wantoota aadaa jireenya keenyaaf nu fayyadan kan ogummaa fi aadaa akkasuma jireenya ammayyaatiif kan fayyadan yookiin bu'uura ta'an dagaagseera jechuudha. Baroota dhagaa lamaan keessattis kan raawwatamaa turan yeroo durii baroota dhagaa lamaan keessatti kan raawwatamaa turan immoo dagaagsee daran cimsee yookiin itti fufsiisee bifa haaraadhaan cimsee hojjetee yookiin jireenyaaf mijeesseera jechuudha. Keessattuu hojii qonnaa eegaluun humna bineensotaatti fayyadamuu danda'eera. Bara kana keessatti egaa hojii qonnaa eegaluun humna bineensota jiraniitti fayyadamuudhaan qonna qotuu eegaleera jechuudha. Kanaafis barri kun hayyoota seenaatiin bara warraaqsa qonnaa jedhama. Maaliif humna bineensotaatti fayyadamuudhaan waan qotaa turaniif bara warraaqsa qonnaa jedhame jechuudha. Naannolee akka Meesopootaamiyaa, Gibxii, Nuubiyaa fi sululawwan adda addaa Afrikaa keessatti adeemsaan qonni eegalameera. Bakkoota kana keessatti yeroo sana qonni eegalameera jechuudha. Qonnaan wal qabatees meeshaaleen qonnaa adda addaa fi aadaan kuusaa oomisha qonnaa ijaaruun dagaageera. Qonna kanaanis wal qabatee maal gochaa turanii? Bakka qonni kan argame kun iddootti kuufamu oomisha qonnaa kana iddoo itti kuusan ijaaruudhaan itti fayyadamaa turanii jechuudha. Gama biraan bakka dhaabbataa ta'etti hojii qonnaa adeemsisuun isaa dhalli namaa iddoo tokkotti akka qubatu gargaareera. Kana jechuun yeroo sanatti bakka dhaabbataa tokko qabaatanii bakka sanatti hojii qonnaa eegalanii qonna sana bakka sanatti itti fufaa kan turan maal isaan fayyadeera? Iddoo tokko qubatanii akka ta'an isaan fayyadeera jechuudha. Adeemsa kanaan qubannaan kan suutaan gara bu'uureffamuu fi dagaaguu magaalotaatti ce'eera jechuudha. Babal'achuun magaalotaa immoo hundaa'uu mootummootaa fi dagaaguu bulchiinsaa fide. Babal'achuun immoo maal fide jechuudha? Mootummaan akka hundaa'u taasiseera. Bulchiinsis akka dagaagu taasiseera jechuudha. Dagaaginni bulchiinsa seeronnii fi qajeelfamoonni adda addaa akkasumas aadaan hoogganuu, muuxannoon daangaa kabachiisuu hojiirra akka oolu taasiseera. Yeroo kana dagaaginni bulchiinsaa maal godhe jechuudha? Aadaan akka hoogganamu akkasuma muuxannoodhaan daangaallee kabachiisuu hojiirra akka oolu taasiseera jechuudha. Walumaa galatti dhalli namaa ogummaa adda addaa, aadaa, gaddaa fi gammachuu ittiin gaggeeffatu dagaagsuu kan eegale baroota dhagaa sadeen keessa ture. Kanaafiyyuu walumaa galatti baroota dhagaa sadeen kana keessatti gaddaaf gammachuun akka itti gaggeeffamu akkasuma ogummaa adda addaa babal'isuudhaan hojjechuu irratti kan dagaagse baroota dhagaa sadeen kana ture jechuudha. Haa ta'u malee adeemsaan baroota sibiilaa fi nahaasiitti aadaa duraan qabu daran cimsatee sadarkaa ammaa irra gahuu danda'eera jechuudha.